so achi keessa jiru sihii sanirraa deeman jechuudha. Maaliif namni kabiyyaa ba'uuf dalagachuuf. So namatti aaruu, namatti gufachuu, nama kuffisuuf fiiguu osoo hin taane waan dalaydu san sa'aatii fi dalagaa kee kabaji. Sa'aatii fi dalagaa kee kabajnaan no problem. Wallahi lazim an dhugaa isinitti himaa. Mubaarak illee hiriyaa kiyya isin warri Dubaay guutuun isaanii mubaarak hin dabalatee obboleewwan kiyya. An Dubaay hin dhaqullee yaada hin qabu yoo akka carraa dhufellee ka dhufu taate just bashannanaaf hiriyoota wajjin diyaaspoora wayifaa jaarsa jala baddee yoo tajaajila dhuefaa ispoonsara irraa taatee waliin bashannana Burji Khaliifaa kora jettee ispoonsara taatee nageessite malee Dubaayitti ani achitti qimamii mana madaam kana walitti qabee diraama 200 irraa guuruuf hin dhufu kana amana. Kitaaballee barreessaan jiru, muuziqallee baasaan jiru, nashiidallee baasaan jiru, nafiladhallee isinitti dhufaa jiru. An dhuguma kana isinitti himaa kun amana kiyya. Dubaayiin yoo dhufe ani just bashannanaaf dhufa waan naagayu san harka qabadhee dhufa waliin fataa zanaa jenna homaa isinirraa hin barbaadu waan ta'eef yoo waa barbaadellee mubaarak faantu jiran hiriyoonni kiyya warri feemasoonni jiran feemasiif gahaa yoo birrii keessatti hin barbaadu. Waan nyaataniif waan dhuganiif bakka bashannanaa feemasiinuu gahaadha. Wanni qimamii mana madaamii fi Maammadoo sharikaa jalan oofuuf hin jiru. An dhuguma isinitti hima. Sinigalee miti. Wallahi dhuguma isinitti hima. Kanaafi biyya kam keessa iyyuu jiraadhu. Dalagaa kee kabaji. Yeroo kee kabaji. Kama Dubaay kana keessattuu nama biyyarraa fiddu kana. Ati kabajaa. Nama tokko nama lama. Waan gaafa duraa inni biyya jiru san qalba takbaar. Yoo goote wallahi obboleessi mubaarak irraan dhufu sirraan dhufu. Birruu kono birrii kafalatee dhufami. Ati fakkeenyaaf arsii taate yoo waan jette san goote ijoolleen sharikatti bakka dalagaatti kaampaaniitti wal argiti miti. Ijoolleen jimma ilmaan abbeerota isaa mubaarak irraan dhufan sirraan dhufan. Ammoo ijoolleen arsii kan ganda kennaa meeqa mubaarak irraan deemaa jira. Maa dallaallee arsii kanama fidu dhabameeti. Sinti aynat warri garaa guddaa kun hin jiru. Waan mubaarak feemasii ta'eefi miti. Ani mubaarak hin gaafa inni dhiyoo kanaas dhufe bilbilaan dhageeffataa ture. Jechuun shifeera isaa ture akkama beerri baangaalii yaabbattu kanatti garuu naan kafallee na yaabbataa ture magaalaa keessan deddeema ture. Akkam isin baangaalii yaabbattan kana gidee ijaazaa deemtan. Dirree xiyyaaratii kootu na fuudhee bakka wayii mucaa isaa dhukkubee geessinee deebifnee wajjin zooraa ture. Naan zooraa ture naan kafalle garuu bilbilaan gidee inni cinqamu waan dhagaa ture. Asii baase achi seensi ijoolleen beelan dhufan eebuun dhundee ijoolleen taphni kun ijoolleen te makiina keessa hin jirtu jedhan oyyuu. Haga an dadhabee rafu kana haga samiiraan faanti mana yaalatti horofaa eeggatanii mucaa mararsiisanii dhufanii an dadhabee biraa rafu kana inni karaa xiyyaaraan dhufee dirree xiyyaaraa qilleensa hin beeytanii mukayyafasitti gadhiisanii si dha'u. Dhufee bilbilaan haasaa xiqqoo ishiin ga'e bilbil kun xiwuuti isinii galee miti. So gidee argattan isin asii mana farshootitti hin fiiga hudduu dhalaa jalaan fiiga birrii keessaa fixxe yeroo namni rakkate mukaalafaa moo qaraamaa moo maarreen jettanii rabbaye ati birrii ittiin dhuyde beera jalaan fiidee fixxe hin qabdu nadhorraa kiraa manaa kafalaa jirre hedduun jaartii mana kaa'e. Nuti waa baay'ee beena nuti Dubaay keessatti eenyurraa miskiinarraa birrii fuudhamu eenyurraa akka kiraan manaa beera tamtamraa kafalamuun beena somlee duma yoo isin galtee kan jedhamtullee lubbuu wajji jenna malee. እንደዚህ አይነት ጥሩ አይደለም። አኔ ቡዴን ከሰን ለገሉን በርባዱ መቀለይት በለሱ ሄን በርባዱ ናምኒ ቶኮ ዮ አርጋተ ሲመፈየል አው ዋረጊን ኩን ዮ ረቢ ላፍሰፊ አርጋተ ቶኮፋ ጀልቀበረቲ አነ ነፈየደ ማለት ዮና ከኑ ለባት ሄሪያ አትሌቲ በየበቃ ወጂ ቱሬ ለማን ፈከና ወሶ ጋርጋርቶ ይትረቲ ሚሊየን ከነሚ ኦሶ ፎቂ ወይ ሀብታሚ ወይ ተ ጊዜ መቃንካው በቃ ወሬ ነበኩ በር ሪያ አትሌት ከና ቱሬ ነው አርግቴ ነፈየደ ሞ ነፈየን ሪያ አትሌት ሲኖር እኮ ባይሰጥም እኮ ይጠቅማል ሰው ዮ ቀባተ ነምኒ ዮ መሲከኑ ባተ መቃነ መሰኒ ዳተ ብነን ሰየላ ማና ነማ ቡልተፈር ከነን ቤተን ይዝን ድርቀማ ኛቱን ቀብዶት ሲኒገለሚ ነምኒ ዮ ኡፊ ኢሳት ዩ ቀባት ዮ ሲከኑ ዩ ባተ ቀባቹ ቆፋን መኖር ብቻ ይጠቅማል እኮ ሂመተ አናሞ ጆለን ተከሪዮ ካና ሊቢያ ካናት ቀበመን ማማጋላ ጆለን ስርካቲ ጉኖ ፊረሙጫ ጃርቲ ለመቀቡ ከዱባይ ሰንፋቲ አሚን እንደወራ ጋፈዳ ወሪ ዱባይ ጆለን ቀቀሎዳ ማማጋላ ጆለን ስርክ አኒም በይታ ዲክሲ ሲላፍቲ ወሊ ከሉ ደገሩ ኑቲ ፊራ አትሌቲ ጃኒ
mucaan achi garafsiisaa jiru shirka maa jiran achi Liibiyaa nuti fira asliitii yaani kakkasin nama saqqalan kana gadhiisan dhugaa kunoo Aminiin gaafadha Aminiin Dubaay jira nama du'a isinitti himaan jiru ban nama lubbuun jiru isinitti himaa jira Aminiin ka jaartii lama qabu ijoolleen fira isaati firri mucaan abbeeraa kiyyaa jaartii lama qabaa goota jaartii lama bakka tokkotti bulchuu hin jenneen ana zeenkaluu jiraa miti nuti durbiiwwan doktoraatii jedhaniin kaachii nama tufkasir kan bakka kun miidiyaa irratti onna baasetanii warra kiyya fannisiisa jedhee gadhiise achi kaanii as dhufan kamana gurguratii bakka namni gurguratanii mara gurguratii jedhanii bahuu hin dandeenye kana Liibiyaa ina bakka warri waan qabutti gurguratee gosti wal gargaaree bahuu hin dandeenye kana kunoo torbaan kana keessa iidii dura jechuudha. Iidii dura ijoolleen abbeerota wannoo abbeerota Aminiin kunoo ka jaartii lama qabu ka Dubaay kan isinii galee kanaaf addi sau yoo qabaate baay'isa xunkaan yoo siin kenninillee yoo masiin kenne qabaachuun isaa qofti siif gaaddisa yoo kenne hoo dura simaa godha yoo qabaate dura simaa godha fira keetii godha firuma kee ka dhiigatti yoo godhuu baatu saba kee mucaan kun akka humna ofiititti bar gamaa gamanaa guuree barbaree dhugeetiin leenca ijoollee Oromootii kennaa bar nama takkaa leencisuu siiti ta'e rakkataa ta'eetiin malli itti dukkanaa ifaa bar birri ergaa kennaa bar isinii galee miti inni amma taa'ee nama hortaa'ee rakkataa fedhatti hin kadhu bar sa'a takka walakkarra hin qaxarattanii isin asirratti gamaa gaman amma zamana kana aga Dubaay hin dhaqe jedhanii Dubaay kun kiraan manallee guddiidha jedhanii lubbuun kokkatti rakkatteetiin gargaarsa dhiise malee biyya kana aga ture waggaa 5 takatataa halkanii guyyaa asriin hundi hai mubaarakiin osoo poolisii itti fiduuti bar numatu poolisii itti fidaa riskii nutti qabee asriin geennan inni balbala bane rakkataa kan akka waan iyyafatee fidu har'a gurraattii fida boru magaala fida iftana chaanu dhiira fida iftana chaanu beera fida nu cinqee asii taa'ee ta'u fiti taa'uun dadhabuu mana cuusisa jedhame riskii nutti cufeen ooyyuu silaa osoo poolisii itti fiduuti oobsinee dabarsine malee ana mafaatu itti fidaa jechuudha. Girrisaan isaa jala dhufee Mubaarakiin bira deemaa jedha. Mubaarakiin bira deema akka wamanni Mubaarak mana murtii ta'e isinii galee miti. Nuhu wanni dalagaa walitti nu fiddu waa'ee leenca fababaa kun walitti nu fiddu guyya tokko yoo wallollee daarekti makka feemasii wallollee malee diina walitti fiddu wal dhiibuu wal jibbuu minaamin kana alaayin. Amma warri dalagaan teessan immoo dalagaan Dubaayituun immoo imnataa barbaaddi. Famsinnaa miti Dubaay laayi miti nooroo. Imnata waan jette bakkaan ga'u anamma Dubaay jiraadhe namni akka anaa shaqqalu jiru gabaree kanaaf oofuun afaan qaba soban jaaladhu birriin jaaladhu waan ta'eef akkasi amma Mubaarak akkasi birriin jaalatu Mubaarak fayyaalessa malee birrii irraan kaayan kisaaraa fi gabii addaan beeku Mubaarak kan Mubaarakin akka itti rabbisa toranitti itti Mubaarak kisaaraaf gabii addaan beeku namni yoo akka dhiyeen baasettuma kennaa miti maqallee eeggatu miti Mubaarak irra bu'an sattara malee Mubaarak shira itti shiramu hin beeku gide akka dhokka itti lixe ufarga maaltu isa tiisa birriin jaalatu namni yoo birriin jaalanne homata kan ta'u gaafa birrii jaalatte ta argatu san ta namarraa fuute hudduu keessatti awwaalte namni si biratti beela'e si biratti dheebote riskiin sitti gabaabbate tama kiisaa san fixannan allaqe riskiin biraa sin seentu kanaaf birrii qotee bulaan horii gurgurateetiin sitti dhufurraa parsantii 10 yoo fudhatte parsantii 75 namoota ittiin tajaajile suutaan tajaajilamta rabbi sinaa eegu wal eegaa jechuudhumaa fi doktorii waa tokko sitti hima atu dubbattee egaa yoo afaan koo siniin galle asli sinitti meera ammas taanaan yeroon hin darbine namni dalagaa keessan balleessu wanni dalagaa keessan balleessus nama biyyarraa itti himamee hojii akkanaa galtan rakkoon keessan maa inni ababaa tibishaan naqu takka argine koon hojii kana ababaa tibishaan naqaa jettanii biyyatti amansiiftanii birrii kaabottanii fidduu geessitanii konistiraakshii keessan darbattu namni sun ilaa yoo malqiyaamaa diina keessanii taa'ee yeroo namni isa gaafate maal jedha laa ilaa aduu akkanattan jira karaa isaatiin hin deeminaa jedhee